Alhamdulillah wallahi argamee jira Sa'idoon mul'atee viidiyoo waraabee jira jechuudha. Sagalee jalatti qabee hedduu waan dhukkubsachaa tureef iyyuu achi as bahee viidiyoodhaan waraabuu hin dandeenye jechuudha. Viidiyoo isa kanaan dura waraabame irratti sagaleedhaan jalatti dubbate jechuudha. Hedduu tokkoon gammadee dhugaa rabbii innumti sagaleedhaan bahee dubbachuusaa viidiyoo Sumayyaa argeera jedhee bahee dubbachuunsaa iyyuu hedduu tokko nama gammachiisa, hedduu tokko namatti tola jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokkoon gammadee maaliif innumti nagaa ta'e isa waan ta'eef kan gidduutti qorame isa waan ta'eef kan waan hundumaa bu'aa bahii hedduu fatanaa hedduu argaa jiru isadha waan ta'eef rabbiin bageessi fayyisee asumarraan baga fayyite Sa'idoo keenya hedduu tokko sii gaddinee hedduu tokko qalbiin keenya nu raafamaa ture dhugaa dubbachuu fi bagi rabbii ol si deebisee siin jedha. Akkuma dhageessan egaa Sumayyaadhaan hin deeminii kottu galii waliin mari'annaa wanta hundumtiyyuu mariidhaan ta'atii ijoollee koos fuutee hin deemini mana bakka walii galtee caala waan ta'eef kottuutii deebi'ii galii mana keetti ijoollee kee fidiiti kottu galii ijoollee olii gafuutee na deemini yoo Itoophiyaa galuu barbaadde aniyyuu sin galcha waan ta'eef kottu galii seera qabeessaanii anu waan hunda siin xumuraa ani ijoolleedhaayi nan xumuraatii karaa bishaanii ijoollee koo fuutee hin deeminiiti kottu galii jedheniitu waamaa jira jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu tokko nama gammachiisa. Isheenis gaan deebite dhugaa viidiyoo isaan daawwattee hin daawwata innis isheenis immoo kan isaan hin daawwatti hin jenne riyaan dhugaa rabbii kun akkasittiin kadhachuutti jira jechuudha. Akkasiin deebitee galtu godhaa jira jechuudha. Sababii kanaati kan inni rifatee dhufeeyyuu viidiyoo dalage malee kun akkuma beekamu ijoollee barbaachisaa jira. Nama kakkaa'eeti kan inni barbaachisutti jiru jechuudha. Otoo walitti deebi'anii otoo walitti galanii dhugaa rabbii rabbumta laaffisuuf malee waan jennu hin qabnu. Haan hedduu tokko gammada silaa akka kottan hedduun gammada dhugaa rabbii rabbii walitti isaan deebise. Namni si'anaa jaarsaa fi jaartii adda ba'ee walittiin araarsuu addaan oofa malee jechuudha. Inni akkasii isheen akkasii jedhanii addaan oofu malee namni bultii kee mana keetti deebii jedhu hin jiru jechuudha. Ijoolleen riskii ishee guddatti maaltu si rakkise jedhaniitu haadha manaaf abbaa manaa gargar baasu jechuudha. Bara si'anaa hin beektu namni gaa'ela namaa walitti namaa qabu hin jiru. Akkatti diigamtee olii gaffiiddee bakkee keessa deemtee maraattu godhu malee namni gaa'ela kee walitti sii qabu hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi amma gaanni gaa kunoo ba'ee dubbachuun isaa yoo waa hunda caala jechuudha. Bakka dhugaa rabbii rabbumti otuma isheen achi hin deemine walitti haa deebisu. Isa Dubaay hin deema jettu, isa biyya Suudii hin deema jettu, isa biyya garaagaraa hin deema jettu dhiisiitii kottuutii walitti araaramnaan kottuu waa hundayyuu nan sirreessaa rakkoon tokkoyyuu hin jiru jedhee amma isheen ammatu ayyuun baatee dubbachuu baattee Sa'idoo koo jechuu baatte ayyuuni silaa inuma araaramti dhugaa araaramuu hin dhiistu. Maaliif amma sababii ayyuun akkasitti faarsituuf iyyuu isheen immoo naarti dubartii waan taateef naarti jechuudha. Dhugaa rabbii kanaaf rabbii walitti isaan deebisu wallaa nuti walitti deebuu isaanii barbaanna nuti tokko ta'uu isaanii barbaanna kanadha bakka nuti kan barbaannu tokko ta'uu bakka akka san addaan hin diigamne bicha akka rabbi garaa laaffisee fi qalbii iseetti deebisee ijoollee isee abbaa manaa isee mana isee addaan hin baane barbaanna nuti malee akka isheen haasa'aa jirtutti akka inni haasa'aa jirutti bakka hedduu nama bakka otoo viidiyoo isaa dhaggeeffatte garaa nama laaftuudha. Dhugaa rabbii gara laafessa ta'eetu bakka gaddeeti kan inni sagalee jalatti qabe jechuudha. Sagalee gammachuu yookaanis immoo haasaa bareedaa miti jechuudha. Waan gaddaa bakka kottu deebi'i ijoollee fuutee akkanan godhinii jedheeti kan inni dubbachaa jiru viidiyoo isaa dhageessaniitu miti. Malee akkasii kaa ijoollee keenya rabbi isaan gargaaru. Rabbiin gufuu isaan gidduu kaa'ee isaan gidduudhaa buqqisu waan jennu hin qabnu. Ayyuun otoo dubbachuu baattee yuutuubii sarratti illee viidiyoo hojjechuu baattee callistee madiistee bakka kanuma ishee irratti zimbilooma viidiyoo hojjetattee bareedaadha maqaa Sa'idoo dha'uu dhiiste maaliif amma isheen achi maqaa dhooftee Sa'idoo faarsitii isheen kun immoo asiin aartii jechuudha. Dubartii waan taateef hunduma keenya otoo ta'eessi akkanuma aarraa waan ta'eef namatti murteessuu hin ta'u jechuudha. Malee eenyu isheen maqaan ishee hiriyaan Sumayyaa sunis eenyu isheen maqaan ishee Hawwaa miti Hawwaan sunis viidiyoo gadhiistee turte jechuudha. Dhaggeeffadheen ture isheen illee baay'ee tokko gadditee jirti sababii keettanii
baay'ee tokko miidhamaa jira, sababii keettan doorsifamaa jira, sababii keetti waa hunda ta'aa jira waan ta'eef anumaaf jedhii kottuu galee ati anaan nan jaallattu duraanii ani Suudiin deeme dalagadha jennaan hin deemtu yoo fedhe sin qallaba sin nyaachisa malee na biraan baatu na biraan deemtu jettee na deebistee anoo akka obboleettii kottas ilaala anoo akka haadhoo kootti si ilaala akka haadhaatti noo si ilaala akka haadhaattis akka abbaattis kan hin abdadhu si maaliifitu nagattee deemte eenyutti na laattee deemte jetteeti kan isheen dubbachaa jirtu jechuudha. Ani ijoollee keen facaasanii kottuu deebi'ii jechaan jirti isheen illee dhugaa amma abdiin faa yeroo haasaanii hawwata harka keessaa qaba jedhaniiti kan isaan doorsisan jechuudha. Harka keessaa qabaatte immoo seegatteen deemti turte siimiin qabdu jedhanii lookeeshinii ishee cufattee jirti jedhanii isheenii sila dhageessaniitu viidiyoo iyyaa suuraa lookeeshinii cufattee jirti jedhanii Sumayyaanii akka namni argine lookeeshinii yoo cufatanii bakka jiran kana namni arguu hin danda'u malee sila akka haala iimeelii keetiin bakka namni jiru ilaaluu hin dandeessa jechuudha. Yuutuubii waan fayyadamtuuf iyyuu akkasumas immoo feesbuukii, tiktookii waa hunda yoo fayyadamte waan ta'eef silkii isheen qabattee jirtu iimeeliidhaan jira waan ta'eef utulii lookeeshinii ishee cufaa miti ta'e bakka isheen jirtu inni ilaalama argamuu danda'a jechuudha. Kanatu rakkoo ta'e malee silaanuma dhaqee fuudha jechuudha Sa'iidooni. Garuu barbaadee jibbaatee itti dhiisee callisee taa'ee malee maal godha reetu rabbi laaffisee fi wanticha lookeeshinii sana bantee inuma argamti jechuudha bakka isheen jirtu. Garuu gaasa cufattee jirti isheenis beekta. Kanaaf wanti isaan keessa jiranii wanti isaan bakka dhugaa sammuu nama oofaa baay'ee nama yaaddeessa jechuudha. Rabbummaan waa hunda caalaayyuu bakka kan nama bultii nama wallamaa qixxeessu rabbuma waan ta'eef wanti hundumtiyyuu carraama rabbiiti. Yoo rabbii wal qixxeessee fi walitti deebuu hin danda'u jechuudha. Yoo rabbiin jenne ta'e immoo bakka addaan oofamuudha jechuudha. Wanti godhamu jiru garuu hunda caalaa du'aayii godhaafi rabbiin kadhadhaafi waaqayyoon kadhadhaafi namoonni waaqayyo isinii dhaga'u jiraachuu danda'a. Namoonni irraa isiniif qeebalu jiraachuu danda'a waan ta'eef kadhannaa keessan akkasumas du'aayii keessanii kanaafiyyuu du'aayii gochuu hin dagatin akka rabbii walitti isaan naannessee ijoollee durbaa ijoollee shamaraa kana ijoollee isaa kana walii gadi nuufamnee fi du'aayii godhaafis isiniin jedha. Malee ani waan hin jedhu hin qabu dhugaa rabbii baay'ee ulfaata haalli isaan keessa jiranii baay'ee bakka namatti hin tolu jechuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Wanti godhamu hin jiru kaashi maal goona ree nuti ofumaa asirraa hiyyinaa ofumaa maraanna malee nuti waan goones waan gochuu qabnus hin dandeenyu humna keenyaa ol waan ta'eef waan ta'u humna namaatii ol ta'e immoo kan walitti deebisu kan gargaaru rabbidha. Kanaaf iyyuusuma kananna malee waan goonu tokkollee hin qabnu afaanumaan ofumaa hiyyina malee jechuu garuu ammanumayyuu obbaree viidiyoo ishee ilaalee ba'ee dubbachuun isaayyuu immoo waa guddaa tokko jechuudha dhugaa baay'ee nama gammachiisa oluma ba'ee dubbatee kottuu deebi'ii hin mari'annaa waan hundumaayyuu na sirreessaa ana kan ijoollee keetiif